akkamittiin gara muudamaa ergamaa kana argattani? Dura maal jedhamtanii waamamaa turtan? Hojjetaa wangeelaa moo faarfataa moo? Yaan faarfannaa si kwaayirii wajjin jalqabeen ture. Tole. Yaa sagaleen koo keessaa kophaadha malee. Naa baay'ee nan faarfadha, nan jaaladha. Duman faarfadhu wangeela namootatti nan hima, namoonni hin fayyu. Baadiyyaas bahee nan lallabaa, namoonni hin fayyu. Boodaati hojjetaa wangeelaatii naan jedhanii wangeela lakkiin jedheeni inuman lallabaa. Hamusii guyyaa hamusii yeroo tokko siif kadhannaa naan jedhanii lakkeedhaan dide ji'a sadii nan dide. Maaliif diddan? Ergamaa wangeelaatiif jechuun hojjechaa tuman lallabaa jira. Lallabuu wanni waaqaa naa galeeti waan akkasii kana baay'een beekamu. Innaa booda natti deebi'anii ammas na gaafatanii waaqayyo si eegaa jirra, waaqayyo kanaanii si eegaa jira naan jedhanii hamusii isheedhee sanbata guddaa naa kadhatanii jechuudha. Gara hojjetaa wangeelaa. Gaafa namaa kadhatanii amma akka amma diggisii godhanii maali ebaluu har'a akkas muudameedhaan kanaa moti. Namni jilbiiffatee boo'a akka nama du'eetti. Maaliifi tokkoffaa waldaan hin jiru. Lammaffaadha akka nutti himametti hojjetaan wangeelaa bakka itti du'uun beekamu, bakka itti awwaalamus hin qabu. Kanaafuu har'uma sii boo'u. Dhuguma waan isitti dubbateera, deebii of laalii, deebii dhaggeeffadhu faasiin jedha namni yoosan. Akka waan ati duuteetti yaa duuteetu maqaa waan biyya lafaa kanaaf duutee jedhamteeti. Hin boo'aa ture namni gaafa sana. Anis nan boo'aa, uummannis hin boo'aa jilbiiffatee bakka boo'ichuma ture. Gaafa muudamaa hojjetaa wangeelaatti muudamtanii. Ana booda bakka inuman bayanis wangeeluma hojjechaa turre, waldaa dhaabaa turre, waldaan bakka baay'eetti dhaabbate, wangeelli babal'achaa deeme. Babal'achaan deemee turreeti immoo erga waldaan baay'atee biyya keenyatti ergamaan jedhamu hin jiru. Akka Itoophiyaatti. Hin barreessus yeroo sanii ergamaan hin jiru lafaan bara kana keessa hin jiru jedhamee kitaaba baay'eetu barreeffama. Jiru jedhanii jechuudha. Yaa innaa gaafa ergamaa dheedanii naaf kadhatanii uummata wajjin nan dhagaye. Bosona keessaa na waamanii galuu qabdanii guyyaa kana ani inda'uu madabbii biraattu jira moo maa inni jedhee tananii eegee ture. Kana booda ganama kafana uffadhu kootu jedhanii uummata fuulduratti dubbisanii gaafa isaan waa inni hojjete bara keessatti waan anuu waanan irraa fadhe baay'ee isaan bira jira. Uummata fuulduratti gaafsan dubbisanii nama kana waggaa 5 dura waaqayyo waan akkasii nu kennee ture garuu akka biyyattiitti ergamaan hin jiru jedhamee waan beekamuu fi nu har'a dhiibnetis ta'u ergamaadha. Ergamaadhaan munneedhanii naa kadhatanii baay'ee dinqisiifannee sana boodaanis nan rifadhee boodanii sirriitti dubbisuu qabe waan kana maal jechuudha. Ergamaa jechuun dhugaadha. Akkuma maqaatti ergamaa jechuun nama deemudha jechuudha. Nama deemudha. Hadaraa kee waan kana ebelutti naa kenni yoo jette nama ergatte jechuudha miti. Maqaanu kanuma akka duratti Kiristoos Kiristiyaan. Kiristiyaana jechuun Kiristoos duuka bu'e jechuudha. Ammas ergamaa jechuun nama taa'uun ergattu. Dhuguma nama deemutu ergama. Nama taa'u akkam gooteeti ergatta? Maal sii godhaa ergatta? Nama deemu. Nama deemutu ergaa kana naa geessi hodhu jettee namni itti ergattu. Amma biyya kana Finfinnee teessee baadiyyaatti yoo fira qabaatte hin ergatta. Ergaa namatti sin ergatta. Bara kana yoo bilbilli waan jiruuf malee duriin ergaa namni hin ergata. Ergamaa jechuun bakka hojii isaa ergaa kan ta'e jechuudha. Poostanyaa jechuudha. Ergaan waaqa kan ergu waaqa. Kan itti ergamtu immoo saba. Kanaafuu
ergaa kana fuutee deemuu qabda jechuudha. Deemicha irratti kan hundaa'edha ergaa. Ergamaa jechuun akkuma jechaa nama ergaa baatee deemu jechuudha. Ergaa Waaqayyoo nama baatee deemudha dhugaadha. Ani baadiyyaa keessan deema yeroo baay'ee taa'uun jaaladhu. Amma kanayyuu baadiyyaa amma kaleessa dheengadda poostiin kan goone odoo argite nama dhiba. Lafti nu keessatti waaqeffachaa turre nama dhiba. Namni hin dhaqu amma lafa akkasii. Ofii ergamaadhaan dhaqu. Ofii ergamaa. Mee ergamaa bara ammaatii fi ergamaa bara keessanii. Amma isin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti ergamaadhaan muudamtan. Galfataa Waaqayyo isinitti kenne kanaan dhalootaan kana caalaatti akka isin galmaan geessaniif akka isin deemsiftaniif biyyaa gara biyyaatiittidha. Inni ammaa kun immoo muudama ergamaa baatee idduma tokko taa'a. Maal jedhama maqaa guddaa baatanii hojii xiqqoo hojjechuun salphina guddaadha. Kan kooyi hojii irratti hundaa'eeti hojiitu dura aane. Hojiitu maqaa isinitti moggaase. Hojiitu moggaase. Amma moggaasaa kana ittuma waaman ulfina isaa laalan malee makaraa inni qabu. ምንድን ነው ማልጀዳማ ኦሮሚፋን ቤኩ የጥሪውን ውበት ብቻ ነው የሚመለከተው። ጥሪ የሚያመጣውን መከራ አይፈልጉትም። ይሰጀቹ እና ዋይ ዋምቺ ኡልፊና ዋምቻ ማለ በሬዲና መቅቻ ኡልፊና መቅቻ ማለ ያ ሚደመሳፍ ሰልቢና ሳን በርባደን አማ ኢሲያቲ ዴሙን ሚቲ Nama nama bakka wangeelli hin jirretti deemne balbala namaa dhaannee warra wangeela dhaga'ee hin beekne bira bullee yoo haaman bira dhaabbannee qotan bira tokko qotaa tokko namatti himaa akkas taanee lama taanee ba'an. Lama fa'iin. Bakka hin jirretti kan lallabne namootaaf mandara hin jirretti wangeelli bakka namoota dhageenyatti lafa dhakaatti kan lallabne jechuudha. Dura deemneeti isa san jijjiirre. Amma immoo yoo laaltuu galeefii hin jiru maqaa gurguddaa kana itti waamamu ulfinuma kana barbaada malee waan saatuu hin beeku. Eenyutu na ergee maalitti na ergeedhaan beeku. Ergaa keessatti ergamoota haa jedhamuu baatan malee Daawit ergamee ture. Maaliif ergamee? Gooliyaadiin rukutee ummata bilisa baasee ummata saba Israa'el akka inni gaggeessuuf. Museen ergamee ture. Ergaa wajjin ba'aatu kennameef. Ba'aan isaa maalidha? Ummata Gibxii baasee lafa Waaqayyo kenneef lafa Kana'aanitti galchuudha. Waamicha wajjin ba'aan hin jira. Sagaleen hin jiramu. Kana godhi isa jedhetu jira. Ergaan kana naa godhiidha miti. Amma isaanii kana naa godhiin isin qabanii hin barbaadanii suufuma wannaa godhataniituma bakka ergamaa ibaluun jedhamaa jechuun maal waagaa qaba kuni gaafii qaba. Gaaffii qaba. Erga muudamtu namni laateef sanaaf iyyuu gaaffii qaba. Amma yoo digirii tokkoon qabaatin ati kafana digirii ittiin eebbifaman kaatee footoo ka'uu dandeessaa? Yoo namni sirratti bare wanjala guddaadha miti. Nama gaafachiisa. Kuni manatti gaafatamanii waan hin taaneef lagzeedhaa fi itti fakkaata. Gaafannaan garuu hin dhufa. Gaafannaan waaqaa hin dhufa. Eenyutu ergaa sitti kennee yoom ergamtee sadhattee maal hojjettee ni jira. Akka amma ittiin waamamnu kanan ta'u. Akka ulfina asitti arganne kana miti. Ganaa hojiin keenya hundumtuu gingilchamee nuksee maal hojjeta. Akka namaan dhaadadhu kana miti. Akka nama haasa'u kana miti. Waaqayyo kanan irraa fadhees. Kanan ani garaadhaaf hojjedhu hunduma gaafsanna fuulduratti dhiyeessee gingilchee ka'ee sana booda dhugaadhaati kottu mootummaa waaqa koo dhaali badhaasa fudhadhu gaafa jedhutu jira. Akka ammaa kanan ta'u dubbii kana baruu qaba namni malee amma kun bakka namni walitti qabamettu waamanii nama 1,000 200 10,000 walitti qabamee yoo waamaniyyuu ergamaadha jedhamee bishaan jira bakki dhiqatan jedha algaa qaba
bishaan ho'aa qabaa magaalitti na waamtan jedha. Dhugaadha. Nu irbeerra rafneetu gaafa baadiyyaadha ji'a guutee on galu kafan hin jijjiirradhu tafkiin la reenjarii militarii fakkaannee galla. Tafkii baay'ee manatti fudhannee galla. Maaliifi isaa miti kan natti mul'atu nama fayyeetu natti mul'ata. Amma kalee malee dheengadda wati naa bilbiltu deemaan jira miti. Gara nama 20tu fayye baadiyyaa san keessatti. Gammadaan gali. Jinni baay'eetu bahe. Maaliif nan deeme lafa awwaaraati lafa namatti toluu miti. Baadiyyaan yaa'u waan itti himte sanii garaadhaan fudhata. An biraan beeku. Waaqolee tolfamaan itti taphachaa waan tureefi amma dhugaa yoo argate baay'ee gammachuu guddaa qaba. Nama 10 nama 5 dhaga'u nama bira dhaqee nama ergaa fideef kana dhaga'a malee namni 10 ittiin dhaqu baadiyyaa wanni das nama heddu tokko akka magaala kanaa miti. Kanaafuu ergamaa jechuun nama ergaa qabu nama ergaa geessu nama deemu jechuudha. Tole asuma irratti gaaffiin isin gaafadhu. Amma ergamaatti kan muudaman baay'inaan waldaa dhuunfaa isaanii dhaabbatanii ergama isaanii kanaan muudama isaanii kanaan tajaajiluu chaanaal isin banatu. Isinoo waldaa hundeeffattanii qabdu moo hin qabdanii muudama kana yeroo jalqabaatiif silaa isin fudhatee Itoophiyaatti iyyuu yeroo jalqabaatiif. Waldaa hundeessitanii jirtu. Waldoota damee 52 keessanii jirtu jechuu odeeffadheera. Mee isa kana xiqqoo isheen of ibsaa. Waldaan yeroo sanii ani keessatti guddadhee tajaajilee muudama kanas yeroo lamaayyuu kan naa kenne waldaa wangeela guutuuti mula wangeeliidha jechuudha. Achumattan hojjedhee baay'ee isa nama haasa'u waliin dabarsine waan gaddaa waan gaariis amaluma sanittan dabarse. Dhiyoo kana kan jalqabne jira. Dhiyoo kanan jalqabeeni. Dhiyoo kana waggaa lama kana keessatti jechuudha. Waggaa lama keessatti amma 52 qabna amma gabaabumatti dhiisi kan bira. Ergama keessattuu tokko kan durii dhiisi. 1000 ta'uu danda'a 500 ta'uu danda'a 300 bakka tokkotti anuu sittan himan kan amma jiru isa dhiisiiti ammayyuu ergan jalqabeen gaa waggaa lama keessatti 52 atbaa 52 biyya kanatti hojjetamee yoo jiraatin beekamu amma dhiyootti 100 neet hojjechaa jirra. Makiinaa keessan bulaa baay'een halkanii guyyaa noofaa manatti nan argitu maakiyaatoo taraatti nan argitu. Nafseen tokko yoo fayyaarraa naaf waan guddaadha. Yoon konfiraansii dhaquu baadhe yoon tajaajila waldaa qabaachuu baadhe nama tokkoof wangeela dhugaa baheen oola. Nama tokkoof akkuma ta'e nama tokko bira ergaa kana geessu malee oolu. Akkuma ta'e haasa'e illee ta'u. Sinitti ulfaatu konfiraansii qabatee iddoo garaa garaatti waamamtu yeroo isin qabdanii waldooti 52 kanarra deemuun sinitti ulfaatu. Tajaajiloota baay'ee cimaa waaqayyo na kenne. Yaa yeroo dheeraa waan tajaajileef namas nan beekaa namnis na beekaa. Hunda biraan dhaqu tajaajiloota waamneetu leenjii kenninee fi gadhiifna malee bakka 50 of hin geessu akkas taanaan nama ta'uu hin danda'u. Kanaafuu dhaabbamee paastaroonni jiru isaan sun qabanii waan jiraniifu isaantu na gargaara baay'ee isaanii isaantu na boqochiisa dadhabbii koo beeku baay'ee dhiibbaan irratti hin geessanii baay'ee na gargaaraa jiru jechuudha. Itti waamamni waldoota kanaa keessanidha. Itti waamamni waldoota kanaa. Waldaa Mulu Wangeelii bakka bu'u immoo hundeessaa waldaa kanaa isiniin bakka bu'a. Mulu Wangeelii irraa amma baheeraani. Waldaa Warqaammaa Unisir yookaan Golden Eagle isa jedhamu kan amma gaggeessaa jiru. Waggaa lama kana keessatti jalqabe. Koronaa hedduutti jalqabe. Yeroo koronaa namni dhaabe sanii wangeela dhaabee balbalarra saamunaa godhaa bishaan godhaa namatti hin deeminaa jedhan sanii laalee jennaani namni gadi hin ba'u. Cumaanaan ispiikarii fudhadheetuma gadi bahee magaalota irratti lallabuu jalqabe. Namni hin fayyaa
nama fayyisan immoo akkasuma goonee mana manattis kaanis qabnee oduma gaggeessaa jirru itti fufnee jechumaan deemne kun amma 52 dhiyootti immoo 60 hin geenya. Na akkasitti jira. Kan durii dhiisigaa kan waggaa 30 meeqatti hojjechaa ture baay'eedhaan gaangeedhaan fardaan ji'a tokko biyya keessa taa'ee ji'a tokko yeroo tokko namni baay'een kan kolfu micaa'oon koo biyyuma kee odoon ala hin deemin jechuudha. Ala dhiyoo deddeemuu jalqabe waggaa 10 asii. Ana dura bahee jennaan hin galwan. Baadiyyaa keessa baay'ee fagaachaatuman deema. Ittuman deema. Attuma deema. Ji'a tokko ji'a lama tureen dhufaati. Micaa'oon tokko kan koo amma 12 barana fudhatteerti. Nam beektu baay'ee. Innaa namichi mana keenya bulu suni har'a dhufeera. Namichi yeroo keenya dhufa. Mucaan keessan ta'e. Yaa mucaa'oon koo. Isinii wangeela kanaaf jecha ji'a 2 ji'a 3 kana hunda. Osoo biyya keessa jirtanii. Hin galu. Qiyyaarii baay'ee baannee hin deemnu. Shaanxaa baannee hin deemnu. Qiyyaarii fudhatinaa. Fudhatanii hin bayinaa. Isa kitaaba jedhu gowwummaadhaan qabanneetu tafkiin nurratti fincaa. Mudannoo dinqiidhaa jechuudha. Ji'a 2 ji'a 3 turree hin dhufu. Micaa'oon kan koo namichi mana keenya yeroo bulchuun dhufeetti. Ergamni waan kana qabaa isiin jechuudha. Ergamni ergaa akkasii qaba. Kanas qaba. Kanas qaba erga sanii rifadheetanii ofitti dhiyeessuu qabee akka na baratti godhe baay'ee namatti gaddisiisa yeroo tokko dhageessu. Waan akkasii garuu nafsee badu nafsee ibidda bara baraatitti badu kana baasuudhaaf waan nu gale waan jiruuf. Namni Kiristoosiin yoon qabaatiin du'aan booda ibidda baraatii fi raammoo hin banne ibidda hin dhaamnetu isa eegaa. Kuni beekamuu qaba. Erguma kana himuudhaaf kan fudhate haa fudhatu kan dhiise haa dhiisu haa dhaga'u garuu si arrabsaas haa dhaga'u dhuguma hidhee isaa fudhatu namoota biraan ergaa ga'uudha jechuudha. Namoota akkamii namoota ergaa kanan dhageenyeedha malee nama ergaa dhaga'ee quufa biraa barbaadu addaraashatti walitti naqxee ani ergamaadha jechuun dandeessu. Ergaa wayiituun qabdu isaaniif. Isaan ergaan bira ga'eera sana booda filachuun kan isaanitti bakka isaan barbaadan naqanii nyaatanii dhuganii of jabeessuu danda'u. Dhugaadha. Garuu warra waaqolee tolfamaa wajjin jiran waaqa jedhanii dhugaadha jedhanii irratti cichanii kanatu na baasa jedhan kana dhugaa kana dhaqxee yoo itti himte jedhanii hafuurri qulqulluun mirkaneessee fi gooftaa fudhatanii isa ergaan an amma waggaa 2-3 yookaan waggaa 2 yookaan waggaa 1 booda tajaajila kana dhaabuu nan danda'a. Maaliif hidhimeen koo deemeera. Akka durii caakkaa hin deemu ta'a. Ani paastarii ta'ee addaraasha keessatti kana booda nama wajjin hin dabarsu. Paastarii miti yookaan maal jedhama tikseedha jedhama. Soortuu. Soortuuni hin barsiisaa, hin gorsaa, hin deebisa karaarra. Ani immoo kana booda akka dursan deemee hidhimeen dadhabaa waan deemuu fi umriin amma dadhabaa waan deemu akka dursan hin fiigu ta'a. Yoo kana ta'u dhaabuun qaba. Gorsaan tajaajiloota. Kadhaadhaan bira dhaabbachuun qaba. Haga ammaa garuu fiigaan jira. Haga ammaa deemaan jira. Haga ammaa warraan dhagayin bakka kamitti wangeelli hin geenye laata jedhee dhaggeeffadhee qoradhee mandaroota wangeelli hin geenye ammayyuu barbaannee deemaa jirra. Amma bara hin gaddaa batalay manatti hin galle. Mandaroota wangeela dhagaanii hin beeknan namni akka nu tokkomu barbaadeen safara sannannaa makiinaan dhaabnaa konkolaataan yoo dhaabbame bakka konkolaataan karaa darbee hin beekne caakaa keessa deemna achitti yoo geenyu namni walitti maal ijoollee maaltu ta'ee maal akka eessaa dhuftanii eessaa konkolaataan irra karaa kana dhufe karaan jirra irra deemna beeka. Saniin booda walitti dhufu nama 5 nama 6 isuma sanitti wangeela achumatti fayyu. Isumatti waldaa achumatti hundeessinee achumatti babal'isaa deema. Kanaafuu ergaan akkasii jechuudha. Gatii guddaa nama baasisa. Aarsaa guddaa nama baasisa. Sakana dhalanni keenyas sagalee dhageenyeerra sagaluma deemee dhageenyeerra addaraasha dhagee deemu
Sumaalee deemee jedhamu. Bakka waldaan hin jirre baay'eetu jira biyya keenya keessa. Waan nama dhibu asiin guyyaa tokko afur qulqulluun deeminaan jedhee shanoo dhaqee bulee. Shanoon asii 50. Kiiloomeetirii 50. Achiin booda lafa baadiyyaa keessa gara kiiloomeetirii 34 deemee gabaa wayii namni akkuma jirutti kilaashii qabatee araqee dhugaa. Hunduu kilaashii qaba. Caammaa lukarraa hin qabu. Waa'ee Kiristoos dhaga'ee hin qabu. Kuni amma Finfinneerraa kiiloomeetirii 80. Asfaaltiirraa hin baane jechuudha wangeelli. Baay'ee dhiyoodha. Asfaaltiirraa hin baane. Asfaaltiirra jira. Innaa achi keessa waan bahu wanni tokko wanna wangeelaadha. Yoon itti immoo maayidhaan maalinni jedhan. Dhageenya hin beeknu jedhan. Kiiloomeetirii 80 kunaas. Karaarra deemte Walloyyuu dhaquu dandeessa. Garuu asuma kiiloomeetirii 80 irra hin jiru. Asiin gadi bu'i gara Bishooftuu duuba. Akkas Zuqaalaa. Asuma. Duuba kana mandaroota akkas baadiyyaarraa kiiloomeetirii 10-12 yoo karaa gadhiifte wangeela kan hin dhageenye baay'eetu jira. Sinumayyuu hin jiru. Kanaafuu warri ergamaan yoo jiraatanii ergaan ani qabuuf dhaloota kanaaf deemaa ergaa san geessaadha. Waldaa keessa bichaatti miti. Ani ergameera. Ani ergamaadha oo jette amma manna as teessee eenyu si erge maalitti ergamte maal hojjette? Ani ergamaadha. Ani ergamaadha. Ani ergamaadha achuma taa'iti. Maaltu tokko ergaa sarkaan qabdu. Namni ati ergaa geessiteefis hin jiru. Ergamaadha jettee akkasumaan. Sanumaayyuu immoo warroonni akkaataa kanatti tajaajilan iyyuu yeroon isaan fudhatanii uummata biyyoota fagoorraa isaanumtiyyuu namoonni ergama isaanii kanayyuu dhaga'anii miidiyaa garaagaraatiinis ilaalanii biyyoota garaagaraarraa dhufaniif yeroon kadhachuu isaanii daqiiqaa muraasa jedhama. Achumatti iyyuu kan biyya baadiyyaa keessa deemanii lallabuu dhiisaati. Waldaadhuma keessatti iyyuu tokko yeroo barfatanii galuudhaan lammaffaa immoo namootuma achi jiran kanayyuu seeraan utuu dhugaa wangeelaa kanatti lallabiin ergaa 2-3 tokko dubbatanii nama 2-3 kadhatanii ennaan dafanii ba'uu jedhama. Nutis waanuma argaa jirrudha. Inni kun hin barbaachisaa ergamaarraa. Kun ergamaa iyyuu miti. Ergamaanii ergamaa duuka kan deemu tokko maalidhaa? Milikkita garagaraati. Milikkita garagaraati. Milikkinni garagaraa kuni isa ulfeessuudhaaf odoo hin ta'in hojii dukkanaa diigamee bakka wangeelli hin jirretti humna waaqaa agarsiiftee namoota achi keessaa baasuudhaaf malee ana ulfeessuudhaaf miti. Inni narratti hojjetu kuni yoon an dukkanatti deemu baatirii ibsita miti dukkanatti. Kana booda dukkanni hin deessa. Dhugaadha. Sani jechuudha. Jinniin yoo ba'ee namni yoo fayyee dhibamaanii wangeelaaf balbala akkasii banuufi Waaqayyo ulee kana sii kenne. Kana malee akka charchii keessatti riitii agarsiiftuu miti. Maal godhaaf amma nama kan fayyes deebi'ee du'a maal godhaaf nama nafsee hin fayyeef foon oo fayyuu baate maal ta'a? Waaqa beekee deema. Gara waaqaa deema. Kanaafuu kanaa miti amma. Barbaachisu tokkoffaa ummatuma tajaajilu saniif ba'aa qabaachuudha. Gaafa ba'aa qabaattee waan guddaa dhiiftee asii Sumaalee deemuu dandeessa. Du'atti of kennite. Deemisiin jechuu danda'a Waaqayyo. Ergaa siin nan qaba jechuu danda'a. Kanaafuu namichi yookaan namni maqaa kana barbaadu tokko Waaqa dhaga'uu, lammaffaa ergaa harkaa qabaachuu, sadaffaa uummata kamiif ergaa geessuudhaaf Waaqayyo waan. Sumaaleedhaaf immoo isa Arsii jiruuf immoo isa Wallagga jiruuf immoo bakkumallee sitti himaa. Phaawulos hojii ergamootaa 13 irratti oduma waaqeffachaa jiranu Inxookiyaa irratti Phaawulosiif Baarnaabaas naaf waa jedhe Waaqayyo. Sana booda bakka deemanitti agarsiise. Maali uummanni sun achi keessa warri barsiisan jiru. Maali immoo raajonni jiru. Isaan keessaa fooyi. Maaliif achii fooyi? Charchi guddaadha sun. Baay'ee waaqeffataa jiru. Baay'ee dadammaqaa jiru. Isaan keessaa sagalee Waaqaa dhufee naaf waa jedhe. Maaliif lafa isaan hin deemantu jira. Lafatti agarsiiseera Waaqayyo. Kanaafuu
ergamaadha yoo jiru ergaa eenyutti geessita? Iddoo qaba. Eenyudhaaf geessisiin jedhee. Tole gooftaan koo isin haa eebbisu. Seenaan keessan baay'ee nama ajaa'ibaa. Wantoonni isin keessa dabarsitanis baay'ee ulfaataa fi chaalenjii guddaadha jechuudha. Kanatti aansuudhaan gaaffiin ani xiqqoo ishii isinirraa dhaloota kana barumsa ta'a jedhee yaadu. Mucaa keessanii lammaffaanii utuu nama tokko maraatuu tokko fuutanii gara manaatti galtanii achi booddee maraatuu kanarraa uffanni isaa waan irratti garmalee xuraa'ee fi irraa baastanii utuu isin bakkeedhaa uffatamee cittanii maraatuun kun immoo mucaa keessan sumni obaasee odeeffannoo jedhuun qaba. Meeshaa kana dhaloota keenyaaf barumsa ta'u wangeelli kun dhugaa gatii akkamii akka nama baasisu aarsaa akkamii akka nama baasisu meeshaa kana mee dhaloota keenyaaf nu ibsa. Akkuma siin jedhee akkuma Waaqayyo na waameeni namootaaf jaalala guddaa naa kenna. Kafana namaa ajaa dhiquu dhiisiiti. Ergamaa yookaan tajaajila wangeelaa taate dhiquu dhiisiiti. Madaa tortoraa dhiquu dhiisiiti. Yoo hanni siin jijjiirin hin dhiqsiifta. Abatee dhiqsiifta malee. Dhugaadha. Hin dhiqxu. Nama dhibamee maraatee sammuunsaa rakkinarra jiru tokko natti himanii manatti fidee kadhadheefiin fayyuu qaba namni kun jedheen mana fidee manatti yoon teechisu bakki inni taa'e hundi hin ajaa'a. Hin ajaa'a kafana kanarraa miicuun qaba. Haati manaa koo gara gabaa deemte. Daa'imni kun daa'ima xiqqaadha. Isa sadaffaatiin amma Ameerikaa jira. Kafana irraan baasee miicee kafana biraatti uffisee nama maraate kan. Edaa inni malataan immoo maal jedhanii marzii cimaa bilqaaxiidhaan baateetu gaafanan kafana irraa baasu ishee akkuma nama of beekuutti seexanumatti itti fayyadame kiisii keessa baasee harka keessa of godheedhaan. Ani alatti odoon miicuu limmoon kafana isaa keessaa kana na waraante. Isiniin? Kuma godheen buqqiseen harkina dhukkubee yooduma miicaa jiru kafana isaa. Mucaan gadi gororaatu natti dhufe. Arafaadha afaan isaa adiidha akka jiru. Mucaan keessa? Akkas jechaa dhufe. Waan nama dhibu maal taate jedheen Amaariffaan maal taate yoo nan jedhu marzii dhuge naan jedhe maraattichi. Ofiisaa immoo marzii akka ta'e beeka garuu maraatu. Marzii nan obaaseedhee kolfe. Yoon itti dhiyaadhu hin ajaa'a marziin sun. Innaa narreeffadhe maaliif tokkoffaa akkuma duratti himee daa'ima kaan duutee boolla baasaniiru. Gaddisuun guddaatu nurra jira. Gaddisuun iyyuu sin keessaan baane. Na keessaan baane amma immoo kan biraattu dabalame waan sitti dhagaamu akka koo taate yoo laaltu baay'ee narreeffadhe. Marziidha jedhee nan fuuffadhe baay'ee na jaa sana booda sagalee tokkoon dhagaye Maarqos 16 marziiyyuu yoo dhugdani isin hin ajjeesu isa jedhu sagalee san dhagayeeni sirriitti iyyeetu harka irra godhee sana booda haqqisee of keessaa baase. Kan inni dhuge maalataayin suni waan boora wayii. Hin kadhattan? Mana yaalaa hin geessine? Hin geessine. Waan tokko harka irra godheeni kana booda bahe garaa keessa akkuma askwaalii buuphaa boora ta'ee bahe. Bahee mucaan of wallaalee algaarra dhaqee hin ciibsee ati yoo dhuftu hin rafeen jedhee baqa. Itti nimte? Kanatti itti nimte. Garuu afaan keessaa yeroo dheeraa ajaa ture guyyaa 3. Guyyaa 3 garaa keessaa ajaa ture warreen natti manii wanna burcuqquma inni tuqeeyyuu akkas xiqquma tuqeeyyuu dodoo. Qorichicha dhuguu dhiisiti sanaayyuu. Yoo itti bu'ee nama ajjeesa. Ogeessonni akka jiran. Garuu harkan irra godhe. Harka gaafa irra godhe. Sagalee hamaatu naa dhufe cimaan naa dhufe. Keessa koo akkuma jirutti na fudhatee harkan irra godhee sana booda haqqisee inni hin bahee. Anis galee nan ciibsee hin himne tureen erga guyyaa 4-5 booda akkas nan himee. Har'a garuu guddatee.